maakii jecha oolta malee wanti sitti fiddan jiru. Gisee jibbata ka Photoshopii fiddan maal fiddamee fida ni laalame wantuma isin fiddanuu walumaa laala fidame post godha. Yoo qabaattan maa postin kun duba. Yoo qabaattan post godha walii laala. Okay? Warri baalee tu maakii qaama qullaa baase warri baalee kabaja qaba bar. Dikaskasii akka keetii seeti cibbaa bikkaa dhufteen beekamne jechuudha. Jiraata namni maaliif na dura jiraata fiiganii nama salphisuudhaaf fiiganii nama salphisuudhaaf maarree viidiyoo qabdi qaama qullaa qabdi jinnii qabdi shit. Duraan intala eenyu akkan ta'e na hubatte eessaa akkan dhufe na hubatte hiddi koo eessatti akka dhaabbatu na hubatte dura. Namni sin beeni sin madaalin jette Oromoon duraanu. Hai hin guddisan bargista akka takka guys. Na abbaa isaanii laala waliin laala. Profaayila godhadhaa deema. Profaayila. Okay. Profaayila irra godhadhaati screenshot godhaa. Profaayila irra godhadhaati deemaani. Diqaalaa bakka dhufteen beekamne diqaaltota bakka dhufteen beekamne jechuudha. Diqaalaa bakka dhufteen beekamne anaan rabsus ana dubbachuu leen dandeessi miila kiyya jala jirtanis. Okay, ganamaaf galgala dubbataa oltee bultee osuma maakii yetu shortaan si qabdee biyya si galchiti. Namni ka shortaan galtee hiitee biyya galchitee jechuudha. Aslan ani namni gaafa dhiiratee takiin immoo dhiirummaa guute na dubbatee lee na uumaan itti fakkaatu bar. Namni gizee nama dubbatu dhiirtiin illee walii hedduudha bar sinigalee dhiira taatee jechuudha. Dhiirummaa bikka dhiirti ooltu yoo oolte bikka dhiirti dhaabbatoo dhaabbattee si waliin hin dubbadha bar gastii irratti beellee jechuudha. Isin waliin hin dubbadha bar gastii bee dhufee isin kabajee isin waliin hin garuu dhiirummaan guunne kaa. Sani warrakun bikki dhiirti ooltu oolaa bikki dhiirti dhaabbatu dhaabbadha dhiira urgaa dura. Okay? Saniif an dhiira dubartii caaltu jechuun dubartii isin caala bar isin jechuun ilmoo daa'ima seenaa isin caala bar seenaa asliidha. Seenaa aslii isin caala bar. Seenaa aslii xiqqoo santu isin caala isin. Because kabajaa namaa beeti. Okay? Yeah. Nama daalleyan maqaa isaa maqaa haasee liraa dubbachuun barbaadu. Namni quxurii kophee isaa ittiin ta'in hin uffatu. Namni yoo kophee uffatu kophee isatti taatu malee ta isatti taatu yoo uffanne irra ballata jechuudha. Quxurii xiyyaa waliin marii quxurii xiyyaa gadi hin deemuun. Sigalee. Ganama galgala maakii jecha oolta malee wanti sitti fiddan jiru. Gisee jibbata ka Photoshopii fiddan maal fiddamee fida ni laalame wantuma isin fiddanuu walumaa laala fidame post godha. Yoo qabaattan maa postin kun duba. Yoo qabaattan post godha walii laala. Okay? Warri baalee tu maakii qaama qullaa baase warri baalee kabaja qaba bar. Dikaskasii akka keetii seeti cibbaa bikkaa dhufteen beekamne jechuudha.
ganda namaa bilaashitti ganda namaan tuqina okay warra iccitii nyaate isin galee aga kaysani tul nama isa dura jiru bakka namni maaliif na dura jiraata namni maaliif na dura jiraata fiidani nama salphisuudhaaf fiigani nama salphisuudhaaf maarree viidiyoo qabdi qaama qullaa qabdi jinnii qabdi shit duraan intala eenyu akkan ta'e na hubatte eessaa akkan dhufe na hubatte hiddi koo eessatti akka dhaabbatu na hubatte dura namni sin beeni sin madaalin jette oromoon duraanu hai hinguddisan bargista akka takka guys na abbaa isaanii ilaala waliin ilaalla profaayila godhadhaa deema profaayila okay profaayila irra godhadhaati screenshot godhaa profaayila irra godhadhaati deemaani diqaalaa bakka dhufteen beekamne diqaaltota bakka dhufteen beekamne jechuudha diqaalaa bakka dhufteen beekamne anaan rabsus ana dubbachuu leen dandees miila kiyya jala jirtanisin miila kiyya jala akka namatti illee isin ilaalu akka namatti isin ilaaluun isin injeebar isin tuffadhe isin hingalu baxaa miti isin tuffadhe injira jaal ibsaa jaa kun jaal ibsaa maali jaal dayyuus maqaan kee kana booda dayyuusa jaal ibsaa ifin jaal dayyuusaati maqaan kee har'a booda shi ararraa egalee jaal dayyuus sammuu kee keessa barnoonni hin jiru yoo fuula kee ilaalan waxii soo giddan qabne fakkaata teetifu dhangaggaa wayi qaama maakii na bira jira inshallah qaama maakii profaayila irra godhadhu deemree fataa itti jeeree yoo si bira jiraate daddab maxxaraaqame kuwan qaama kiyyaa mitiiti miila kiyyaa hin argitu qaama kiyyaa arguudhaaf wareegama guddaa si barbaachisa jaalmaroo bira deemtee taankii fi taanakaa baadhachuu sirra jiraata qaama kiyyaa arguudhaaf si galee taankii fi taanakaa qawwee fi boombii qabachuu sirra jiraata waraana seenuu sirra jiraatan sinjee qaama maakii arguudhaaf daddab baay'izawii wanni nama dhufee siimu maqaa sii baasuudhaaf akka kaaniif buqqee baaseef siif immoo dayyuusa sii baaseen jira ararraa egalee jaal dayyuus jaani maqaa sii baasuu fi baay'izawii mani sirraa haasa'uuf hin dhufneen kaaka keetii kana raanaa so'an kaaka keetii waxii soo giddan qabne raanaa so'an maaltu jira maaltu maayikii maaltu amma maaltu jira amma lola biraa jira amma irra ife jaratti tan furaa dadhabe bar baay'izawii ani saree yitu deebsaa hannuun barbaadu giseetu amata sadii ol amata lama ol gizeen arrabsan wanni isin jalaa calliseef nama amata meeqa guutuu isin jalaa calliseen amata takkaa ol amata lama ol isin jalaa calliseen jira wanti isin jalaa calliseef isin tuffadheeti isinii galuu dinnaani dhufee isinii himu jira afaan kiyyaan isinii galuu namni gaafa isin jalaa callisu isin sodaatee sun ta'in isin tuffateet akkasi beekuu qabdaneera isinii galuu dinnaani dhufee isinii meemmoo amma hai si achitu nama hedduu deebisu jira fi ati ofirraa dhiste oo no akkasii miti ofirraa nama baay'ee si achi deebisu jira ni agartaa guu namni nin beeka munira nin beeka maaltu jira ni beektaa gaaf takka haa nama waa haasoon beene itti fakkaatu namatti bareedaa miti okkee
Gis takka ofirraa deebisuun illee bareedaadha. Deebisaa gahaa deebisuun dhufneefan dayyuusaa akka ta'e himuuf hin dhufeef malee. Kana caala dubbachuun barbaadu. Dhiisi eda anuu kuno walirra bullee dhiisi si achituu namni baay'een itti ka'ee jira isaanii firraa dhiisi. Namni bari yoo namarraa dubbatu hin qabne gabbee dubbata. Dubbachaa bullee edellee dubbannee dubbachuu jirraa nama baay'ee Oromoo kutaa kudha takkaas jaalataa namni gaana bira kuttee dubbachuu hin qabdu. Akkuma duraan usteetti silaa ustee irra sii jira. Maaliif deebisaa kan nuti barbaachisa yoo dhiistee hoo? Maqaan baaseef gaafuma baaseef markaana booda sanii yaamama bar. Kana booda namni hundi sanii yaama akkuma buqqee jedhamee yaamamitti kunis jayyuusa jedhee yaamama jechuudha. Qabaddaa kanaan malee yaaminaani. Feemasiin gisee maqaa namaa baastu maqaa sanii yaamamta gisee hundi akhiraa kan geessanii yaamamta. Jaaldayyuusi. Maqaa wallahi maqaa ani isaan raabsu maqaan baasuu dhufee fi'a. Yaa Obee Rabbi. Yaa jaalibsa. Wallahi hojii teessan boo'isin. Wallahi maqaan baasaaf jeeti malee isa keessa. Waa'ee isaa dubbatu. Yaa wallahi. Sababa bakkeetti ta'ee wallolaa bullee dhiisi yaa maaki wallahi dhiisi maqaa kanan baasiniif. Maqaa kanan baasiniif baasee ni fayyada. Baaseen jiraaf sunis buqqee harargeeti kunis jaaldayyuus bakka nuti jechuun waan hedduun dubbannu akka isaanii takkuma dubbanne jechuudha bakka ilaa akiraa jala deemte jechuudha dhumatti. Laal edda galgala qabnee ilaa ganama kanaatti jirra. Irraa dubbannee nu hundinuu dubbannee dhugaa itti himne isaan illee dhiifama ja'an dhuftee haareetti gisee maqaa namaa baaftu ati maal jechuu maqaa kana kaasi maqaa kana kaaftaa. Way waan haadhumattee har'aan anfitu maqee bee haatumamu. Yaa jaalibsa achi deemi. Mana banatee nan dhiisu warra wallahi jaalibsa narra si kuutaa. Egaa. Maalitti? Kaasirraa kaasi hin taane maqaan kun kabiraa barbaadi mee kabiraa barbaadi. Kabiraa barbaadi reef duuba deebi'i. Baay'ee wee nuti nama isin qabne. Jaalibsa jaaldayyuus. Meedhaappu isaan gaafadha siitee. Yaammoo bakka keenya buufatanii gaafa na ragataa jiran silaa duraanuu. Akkuma ta'e rabbi. Jaalibsaa siitee. Siraan jirjiirsisiisa karra wayyatti. Astagfirullah. Hattuudha tamasaasal. Nama waliin buusuuf